Durmaan jechuudha qabeenya warshaatu naatu hoggana jechuudhaan ogguu abbaan kiyya nama Oromiyaa mata 70ti. Nama akkasii jechuudha deemee dillee falmachuu danda'u suni nama guddaadha jechuudha. Anaatu intala hangafaati. Ijoolleen na booda ta'an ijoolleen xixiqqoon na booda jechuudha. Ammoo garuutu manguddoo abbaa gadaadhaa ogguu afur baallama cabse jechuudha shaameen ogguu afur shawaala guyyaa jahaadhaa. Ramadana guyyaa 15 baatii tana guyyaa 15 ammaan tana aakhirmaa silkii kaasuu didee jira. Wanni na guddaa suni shaameen kamu jaajjeese. Meen booyini miti yoo narraa dhaabe narraa dhaabe guukaa keetiin narraa deema social media kanarraa umaraadhe mataan noo weeni. Albiya. Shaameen kamu jaajjeese. Shaameen kun kan wakiilinnaa warshaarraa fudhate jira. Shaameen jechuudha. Dhiiga mucaa kanaa na abbaasa jee. Dhalaatuutu ibsu jaamu irra wakiilinnaa jaan hogganaa jaan. Inni immoo garuu warshaa naatu hoggonaan warshaa sun anaatu hoggonaa international simintoo fabrikaa anaatu hoggonaa qabeenya kiyyaatutu lubbuu mucaa kanaa dabarsee ana kafalaa je yeroo sun keessatti abbaa gadaa irratti jechuudha walii galan. Baallama sun jechuudha takkarra lama. Abbaa gadaa irratti biyyattii takka keessatti namni lubbuun du'e qaama seeraa sit dhufamoo abbaa gadaa sit dhufa. Eenyuun mucaa du'aa fuudhe. Okay, galatoome. Galatoome tokko nama tokko eeganni gartee fuula rabbii deeme ittiin booyanii ammoo gumaa nama fi inni kafala namni boo'ichaas dhiisi. Wanni kun gartee annaafaariyaa miti. Guruppii teenyatti mari'annee turre haasoyneeti waan kana sirriitti onne jennee turre. Amma bagaan si harka dee'uyi okay. Namni irraanugaa namni nama qabaa kanas jiru kan mucaa kana akka gartee dhiigasaa kana laaluutti biyyattii jirrugaa. Biyya gartee mootummaan jirtu. Mootummaa bakka saniitiis waan itti siinee beeynuuf mootummaa dirree dhawaa jechuudha. Mee eenyuutiitu dhimma kana jala deemu jiraa? Namni dhimma kana ajandaa godhatee dhiiga mucaa kanaa baasaa jiru. Amma rakkoon mootummaan hojiin mootummaadhaa waan jiru gartee laalteeti na qabdee jechuudha. Qaaxaroo jettan sun qabdee guyyaa kanaa dhiyaadhaa. Guyyaa akkasii dhiyaadhaa kan nama ajjeesedhaa taa'ee akkasitti tartiibaan deema. Nuti immoo hawaasni jechuudha. Ammuma horiiti. Rimee fuusisi. Dhalchiisi. Ilmoo guddisi maal godhi beeyna. Dhiine obboleessa keenya akkaataan gaafa saniin hundaa'u gartee baay'ee tokko nu marare. Rabbiin gartee jannatul firdoosi naa qabaanisu. Ati namni as jiru mee haqaamaan ani jechuudha. Itti onna jiru. Na dubbisuu danda'u. Khani waan kana gartee abbaasiiti haa. Abbaasii sun abbaan kee sun maalirraan jiraa siin je hin booyin siin hin jenne dhiini imimmaan kee qabuu baaduu. Wallahi laazim angalaana. Shaamee durmaan jechuudha qabeenya warshaatu naatu hoggana jechuudhaan ogguu abbaan kiyya nama Oromiyaa mata 70ti. Nama akkasii jechuudha deemee dillee falmachuu danda'u suni nama guddaadha jechuudha. Anaatu intala hangafaati. Ijoolleen na booda ta'an ijoolleen xixiqqoon na booda jechuudha. Ammoo garuutu manguddoo abbaa gadaadhaa ogguu afur baallama cabse jechuudha shaameen ogguu afur shawaala guyyaa jahaadhaa. Ramadana guyyaa 15 baatii tana guyyaa 15 ammaan tana aakhirmaa silkii kaasuu didee jira. Wanni na guddaa suni shaameen kamu jaajjeese. Meen booyini miti yoo narraa dhaabe guukaa keetiin narraa deema social media kanarraa umaraadhe mataan noo weeni. Albiya. Shaameen kamu jaajjeese. Shaameen kun kan wakiilinnaa warshaarraa fudhate jira. Shaameen jechuudha. Dhiiga mucaa kanaa na abbaasa jee. Dhalaatuutu ibsu jaamu irra wakiilinnaa jaan hogganaa jaan. Inni immoo garuu warshaa naatu hoggonaan warshaa sun anaatu hoggonaa international simintoo fabrikaa anaatu hoggonaa qabeenya kiyyaatutu lubbuu mucaa kanaa dabarsee ana kafalaa je yeroo sun keessatti abbaa gadaa irratti jechuudha walii galan. Baallama sun jechuudha takkarra lama. Abbaa gadaa
abbaa gadaa irratti biyyattii takka keessatti namni lubbuun du'e qaama seeraa sit dhufamoo abbaa gadaa sit dhufa. Eenyuun mucaa du'aa fuudhe jechi. Namni mucaa du'aa fuudhe yeroo sun keessa makiinaan mabraa jirti abbumaatuutu fuudhee jincorraa geessanii jincorruma baasanii awwaalan na fakkaatte. Osoo bakka mootummaan geessi moo mucaa? Mucaa keessan kan makiinaan mabraa jirtii fi baajaajii fi qabeenyi dachuutu mabraa jiranii bara. Ilaa jechi kiyya mucaa awwaalchinsa kanarratti mootummaan quba qabdi moo quban qabdi jechuu kiyyaa bareedduuti yaddanaa baase. Illa quba qabdi mootummaan quba qabdi namichi kun harka keessaa haa fudhatuu jaan. Du'a namicha hamma warshaa simintoo kana? Warshaa simintoo ni hoggana jiru Shaamii Abdurrahmaan kan jedhamu harka keessaa haa fudhatuu jaan. Eenyu jaa? Kana kajjaaniin jechuudha mootummaadha nuti jechuun keessi gubbuma isaan fudhatanii jiranii yeroo sun keessatti an dadhabe jee abbaa gaditti gadaa deebisuu jaa. Manguddummaa fuudhanii gara dhiisan dubbiidhaan. Dubbii manguddummaa janii fuudhaniiti dhiiga gara dhiisan. Himata wallaaluun wanna godhuun maal firraa maal godhuu saniiti akkitti waa godhuu qabdan ammaan tana. Mucaan eega lubbuun isaa dabarte booda mootummaan dhufteeti gosti mucaatii fi kan mucaa wanna jee fi maaliin dhaqanii nuutu gartee akka gosaa fudhatee gumaa kafalaa isin mootummaan irraa dhaabbadhaa jedhanii akkasitti eega walii hayaa jedhanii gaa mootummaan namni gartee warri mucaan irraa du'ee fi warri mucaa kana ajjeese erga walii gale waan gartee hawaasa walii buuftuu fi walii wanta gootuuf hin jiru namni nama ajjeese yeroodhaaf gartee seera jala taa'us. Maatii miti nuutu kana godhataa jedhanii eega mootummaa wanta godhan amma boo'ichi hin fayyadu qaamni seeraa namayyuufu eenyuufu taanaan walqixaa namni fedhees nama gargaara anis niin gargaara wajjinis niin dhaabbadhaa gamuma qaama seeraa deemaniiti waan akkanaa gaafasanii sun bifa kanaan akkana nadhufe akkanaan harkaa jedhaniin malee asirraa booche asirraa maal goote waa takkati waa godhaa hin jirtu obboleettiiti jaqaali mucaan kun kan du'e irraa miti garee alaa irrattis nuti irraa dubbannee haasoyne ijoollota garteechi jirullee jala deemne wanna dubbanne qabna kanaaf akkamatti taatu kanan ta'in obboleettiiti rabbi sodaadhuuti ammoo amma bilbila abbaa keetii keessaan ergiif kuno silkiiti qabadhu bilbila abbaa keetii keessaan ergiif silkii abbaa keetiiti waan jiru guututti malagoona guu mucaan sun gartee garee irra dhufeewu akka gartee wanna tahe ati abbummaan fedheewu haa ta'u lubbuun namaa namni lubbuu namaa wanta godhe rakkoo wanna jechuudha tasaatillee inninis namni sunis waa gartee rabbi birattillee waan qabuus hin qabu tahee dhiiga namaa qisaas godhuu fi maaliin maa takkaas wantan qabu amiiroo khayru maati sharriin abbuma eeddi ati immoo namni gartee rabbiif jee waa dhabe namni rabbiif jee waan takka gartee irra tarkaanfate rabbiin tasan caaltu godhaa fi waan jansuni ammoo dhiiga mucaadhaa lafa jalan dabarsina isin simataa kee kanaa fi abbeesanii fi adeera keetii fi fakkaattuu qateetii tanaatiitu dhiiga mucaa hangarraa lafa jala dabarse maaliif jennaan yoo manguddoon san nyaattuu fi gantuu fi hattuu taate hay yoo dubbiin tun gartee akka isaan duraan walii galtee godhan sun yoo kan taatu taate harkaa fi miilli isinit jira biyya tana gartee namni namaa wajji dhalata adde akkuma bareedatti gaa hara qaama seeraa dhiyaatanii waan dhiiga fi baafatuun gaariidha yoo abbaa kee yoo namni tokko ajjeese yoo abbaan kee kaduu yoo yoo ilma tokko xiqqaa qabaate yoo amma daa'ima xiqqaallee ta'e gaafa guddate waan san kafaluu danda'uu qabaa galee kanaafuu Awo mut godi nama asoo jira saahibi. Qabaa. Eegale.
waan biraa waan akkas sanin jaaladhu waan fuula dibataniitiin gizee sirraa ka'u inshallah akka waan gogaa fardarraa ka'ee fakkaatu sa waan akkas sanin jaaladhu I am so sorry beekaatiin bakka injiraamiti dibadhu jedhee dhiise dhufeet mana irratti ashaangulliitii faranjiin nuu kan tan ofi kaayadhee taa'aa jechuudha haadha faatee dullatti tiktokii irraa gal haadha faatee akkas ta'i haadha faatee akkas ta'i tiktokii irraa akkas ta'i dulloomtee bar heerumi tasollottee injiraamiti eegeen qorrite tun marti jechuudha heerumi kajaartii isaa biyyatti jechuudha hidhataan gandaa olii gadi bararraasu marti jechuudha jira kanan fe heerumi haadha faatee jaartiin dandeessa jirta tasii ana doorsiftaa jechuudha jaartii dandee biyyatti hidhataan gandaa doorsisaa jechuudha biyyatti kaabineen doorsifti jaartii tante jechuudha inni as dhufee haadha faatee heerumi haadha faatee dullatti namitti dullatti sana jibbisiisa inni asi koomentii na tabsiisa jaartii isaa kabiraatti biyyatti tabsiisaa jechuudha kolkolo jettee waan akkana kana harargee wallaahi haya ishii hadda waan shaanta keessa qabu hunda dibadhee dhufee anaa takkaa kana dibatu argitanii yeroo takka waan godha malee kun amma maal godhuuf honna ergataa argitanii anaa takkaa waan kana dibadhu argitanii hadda hoo ishii maal jettamee nakim faaraa jetta hadda ammoo isin jalaa hin bahu onlaayinii irraa badu isin jalaa hin bahu viidiyoo poostii godhu isin jalaa hin bahu meekaappii dibadhu isin jalaa hin bahu dhiisu isin jalaan bahu furdatan isin jalaan bahu qadhatan isin jalaan bayan ishee tataanan jedha bar anamma rakkadhe bar anamma wallahi miis oromtitti dorgomuu danda'a bar ehoo tamur malaakama tamur milaakosa saddeeti jechuudha miis oromtitti dorgomuu danda'a jechuudha akka barbaadetti beekaatiin namoota hedduutu iyyuu siree gubbaa of gata namoota hedduutu iyyuu fooqii torba gubbaa of darbaa namoota hedduutu uffanni isaa namoota hedduutu jaartii isaa gadhiisa gaaf kan bultii nu didde jedhanii jechaadhaaf jecha mana kana keessa mataa qaqqabannee jedhisaa jira jireenya keenya gadi qabannee jiraataa irra jechuudha osoo guyyaa hunda akkana godhannee ol baaneeti jechuudha yookaan ammoo bakka kana irraa bannee osoo akkanatti ol baaneeti waa meeqa addunyaa meeqa galaafachuudha teenna dhugaa rabbiin nun kakaasinaa lafaa beekaa hagasiiti qollofannee deemaa jirra jechuudha beekaa hagasiiti cufnee deemaa jirra gaafa akkana agarsiisne amma waan birooti dhufaa jechuudha beekaatiin cadhisuu wayyaa osoo hin beekne gowwaa fakkaachuu wayyaa osoo hin beekne cadhisuu wayyaa maal bani jedhaa baryoota na bara harkaan qabatee taa'a bani deemi ka'itii balbalti sittaa cufamtu hin jedhanii bani maal bana inshaallah bani jedha jala kana taa'e huddeella